Buhaan Islaama ta'uudhaan arganne addunyaa dhumarratti faayidaan gammanne hanguma qabanne kanaan miidhagne alhamdulillahi ammumaa manneen rabbitti kafaruu kan nu najaabaane meelaala kanaan dubbatame numne waan rabbiin dawweerraa waa xiqqoo dhorkamne waan nu miidhu nyaanne dhugurraa fagaanne sumii yoriin binne dhuguna jaabaane namummaa daganne hayawa. Kan yaaddessee jechuudha. Egaa chaanalii jechuun duraayyuu nama obsa qabutu isa dalagaa obsa qabdaa maashaallah obsaan eeggattee kun siif deebi'eetiin jira nama waan gaarii irratti dalagu rabbiin si haa taasisu nama khayrii hojjetu rabbiin si haa taasisu kan saba keetii waliin hin buufne kan fitnaa garaagaraa irraa hundarraayyuu nagaa si baasu siif haa ta'u siin jedha kan yoo guddattee daladdee bakka guddaa geettes rakkataan gargaartee akkasuma masjiidaan ijaartu rabbiin si haa godhu siin jedha suusiyya hedduu akkasii gammadeetiin jira irra deddeebi'a malee koongiree duraan isa jumaa dhaloonni isaanii biyyatti badaase rabbii waa hundaani achitti ergame kalimaarraani bakka quraanni gali dhaqee laaleani bakka irraa ibsamuu jalqabe dukkanni beeyti rabbii kanatti milkaa'e daawaani alhamdulillahi rabbil aalamiin galata isaatiin arganne waan jimaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam nagaa jirtanii kabajamtootaa fi daawwattoota chaanalii Suusiyee Zeenuu jalatti argamtan bakka jirtanii nagaa fi raamanni rabbii isin biraa jiraatu hunduma keessanuu isiniin jira obboleeyyan kiyya. Egaa kaarra kan itti argamu mana Suusiyee Zeenuutiin argama. Mana Suusiyee Zeenuutti maaliif argamta jechuun keessaniin oolu akkuma beekamu yeroo darbe keessa Suusiyeen monii taatee kan jirtu jechuudha. Gammachuusii obboleettii kiyyarraa qoodachuuf hin dhufee isiniin jedha. Suusiyee baga gammaddee baga rabbiin fidii dadhabbii keetii siif deebisiin jedha garuu turuu kiyyaaf ammoo waan nama folchisiin jedha. Haala jireenya biyya ormaa keessatti xiqqoosii viidiyoo maruun waan ulfaateef sababa saniif toreesiin jira obboleettii kiyya. Egaa kan baga gammaddee koongireejileeshiin hedduu akkasii gammadeetiin jira siin jedha. Chaanaliin kan keessi jalaa qabamee obsa godhattee eeggattee hamma ammoo kan itti gammadde yoo ta'u hedduu akkasii gammadeetiin jira garuu yeroo si jalaa qabame sana hedduu akka nu yaaddessee jechuudha. Egaa chaanalii jechuun duraayyuu nama obsa qabutu isa dalagaa obsa qabdaa maashaallah obsaan eeggattee kun siif deebi'eetiin jira nama waan gaarii irratti dalagu rabbiin si haa taasisu nama khayrii hojjetu rabbiin si haa taasisu kan saba keetii waliin hin buufne kan fitnaa garaagaraa irraa hundarraayyuu nagaa si baasu siif haa ta'u siin jedha kan yoo guddattee daladdee bakka guddaa geettes rakkataan gargaartee akkasuma masjiidaan ijaartu rabbiin si haa godhu siin jedha suusiyya hedduu akkasii gammadeetiin jira irra deddeebi'a malee koongireejileeshiin siin jedha dhugaa gammachuu kan kee hangana jedhee ibsuu hin danda'u baay'ee tokko sii gammadee akkasuma yeroo si jalaa qabame sanii baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha amma sii gammadeetiin jira alhamdulillahi. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Suusiyee Zeenuu kan taata hundi keessanuu warroonni isii bira dhaabattanii kiroomii irraa fuutanii sa'aatii taphachiisaa fi akkasuma wal qarqaaraa turtan hundi keessanuu isinis baga gammaddanii isin wajjin akkasuma warroonni isii bira dhaabattan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha dhugaa obboleeyyan kiyyaa yeroo kiroomii keessa jirru hedduu takka wal qarqaarree wal bira dhaabbannee wal gammachiifna jechuudha. Akkuma gaafa kiroomii keessaa san gaafa kiroomii keessaa baanillee wal qarqaaruu wal bira dhaabbachuun yeroo hedduu ni dhaamna waan kana jechuudha rattaa ni hasoona wal jabeessina jennaa gaafa guyyaa munisan dhaamsaa baay'ee tokko walii dhaamna jechuudha garuu waan isa hojii ni argisiifnu jechuudha yoo dadhabuu malaa jechuu dalagaa garaagaraa wajjin namatti baay'ate haa ta'u haguma danda'aniin jechuudha haguma dhaqqabaniin viidiyoo waliif laalanii yoo dadhaban ammoo itti bananii fi biraa deemanii nama san jajjabeessanii bira dhaabachuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif namni chaanalii viidiyoo isiin gadhiifattu yoo namni isii ilaalanii baay'ee tokko hamilee isii caba jechuudha. Kaatee viidiyoo lammataa dalaguun hedduu takkatti ulfaata jechuudha. Viidiyoo gadhiisan irratti yeroo viyuu fi laayikii akkasuma koomentii garagaraa wal jajjabeessuu koomentiin akkaan barbaachisaadha jechuudha obboleeyyan kiyya.
kanaaf obboleeyyan kiyya wal bira haa dhaabannu walaa jajjabeessinuu gaafuma gizee monii taanee bichaa afaanii walaa jabeessinuu jennee hojiin argisiisuu hin dhabnu haa nu baratu jechuudha. Saba biraa yoo laaltan hedduu takka wal jabeessanii jechuudha. Chaanaalii isaanii viyuu guddaa qaba. Kanaafuu nutis maaliif waliin guddisnee maaliif wal biraan dhaabbanne jechuudha. Sirriidhaanis nama hedduu bira gahuu dhabuu mala. Fakkeenyaaf jechuu akka afaanii haasa'u kana ta'uu dhabuu mala. Garuu haa ta'u haguma dandeenyeen jechuudha. Walitti daba isa daba jedhamu sanii yoo dadhabde rakkoo takka hin qabu. Garuu isa daba jedhu san yoo walirratti uumnee isiniin jenne faayidaa takka nuun qabu isiniin jedha obboleeyyan. Egaa Suusiyee ati abdiin kutatinii viidiyoo yeroo gadhiistu nama lama na laalee nama tokkochaan na laalee namni na laalaa hin jiru jettee abdiin kutatin jechuudha. Dhugaa chaanaalii hedduu takka abdii nama kutachiisa waan ta'eef atammoo jabaattee cimtee tasuma isa nama lama na laalee nama sadii na laalee nama 10 na laalee kana hundeeyyuu sammuu kan kee keessaa xaradhee jabaattee irra hojjechuu qabda jechuudha. Maaliif inni guddannaa hundumti kennaa sootaan guddannaa siin jedha. Jabaadhuu ammallee irra deebi'ee baga gammaddee siin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya waan nafaana turtaniif guddaa galatooma. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.